Akkam jirtu hordoftoota Ooroo Teekinooloojii. Har'aan kana immoo kan hin qabadhee isin dhiyaadhee namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti Abbush Oromoo miti jedhanii waa beekaa odeessanii inni garuu biizinesii isaa hojjetee isaaf nan gashu garuu waa'ee isaa googiliin maal jedhaa kan jedhu waliin ilaalla. Googiliin jiiboordi kan jedhu kiiboordii ta'uu qaba. Isa yommuu inistaalee godhatanu yookiin immoo mobaayilii reefuu bahu duukaa dhufaa jira. Waan barreessuun isinitti agarsiisa. Duukaa ilaala. Jiiboordii erga kaatanii booddee Abbush jennee jalqaba gaafa barreessinu as kunoo sajjeest bakka sajjeestii kana Abbush jettee nuuf fidde. Abbush itti fufee otuu nama tokkoon barreessin Zallaqaa fida, Weellisaa fida, Oromoo fida, beekamaa fida, fi fida, jaalatamaadha. Abbush Zallaqaa Weellisaa Oromoo beekamaa fi jaalatamaadha. Jedhee ofumaan sajjeestii godhatu barreessa. Amma kan dirresiitti googiliin Abbush Zallaqaa beekaa.